Jaalatamtoota fi kabajamtoota dhaggeeffattoota Raabiyaa Haji Muhammad hundaafuu har'a tana walaloo quraana faarsitu qabadhee isinii dhufee jira. Faaruun quraanaa kadaangaa qabu miti. Ani hanguma muraasa wayii irraa dubbachuuf hin dhufe. Akkasumallee jeeniitti deemaa jirru ji'a soomatii ramadaanaaf hagamuuf qopheessitanii maamiloonni kiyya hordoftoonni Raabiyaa Haji Muhammad hunduu rabbiif jecha si jaalanna naan jettanii anis daraan isin jaaladha. Rabbiin immoo ana dabarsee isin haa jaalatu. Nama waan gaarii fi waan gaarii irratti wal gorfatee karaa wal deeffatu rabbiin waa taasisuun isiniin jedha. Hedduu takka kabajaa guddaa isiniif qabu akkasitti nawwadha. Gabalaloo kiyya seena. Yaa quraana rabbii ka waa hundaa caalu addunyaa kanarraa hin jiru wanti si madaalu sadarkaa kee ni hubata namni qalbiin si qara'u sadarkaa kee ni hubata namni qalbiin si qara'u jecha rabbii keenyatti kaalika olaanaa tahuu si beeknanii qaraane quraana sammuu dhukkubsattes isatu wallaana sammuu dhukkubsattes isatu wallaana. Mee qalbiin laalii jechoon isaa adda beekumsi olaanan isa keessaa madda addaan si barsiisaa jiruu gammachuuf gaddaa addaan si barsiisaa jiruu gammachuuf gaddaa. Bareedina quraanaa mee ofumaa argii hiikaa jecha isaa afaan keetiin barii wallaalummaa jala yeroon of baraari wallaalummaa jala yeroon of baraari. Gaarummaa quraanaa nama beeku hubata ka isa hin beeyne maalirraa dubbata ka isa hin beeyne maalirraa dubbata. Quraana kanaanii karaa rabbii beeynan ifaa isaatiin dukkana shayxaanaa ofirraa eeyna ifaa isaatiin dukkana shayxaanaa ofirraa eeyna. Daandiin isaa sirrii ka hin qabne daba nama isa jabeesse ragaa isaaf taha gaafa guyyaa jaba. Daandiin isaa sirrii ka hin qabne daba nama isa jabeesse ragaa isaaf taha gaafa guyyaa jaba nama isa jabeesse ragaa isaaf taha gaafa guyyaa jaba. Walaloo kan koollee asumarra dhaaba waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadha. Warri eessa dhalatte jettanii na gaafattanii yarree isinii deebisaa sirri dhaggeeffadha hayyeen isinii deebisaa sirri na dhaggeeffadha. Oromummaan sanyii hidda dhiiga keenya Oromoota maraan achirra wal geenya arsirraa dhaladhee kabajamaa sabaa arsirraa dhaladhee ulfaatamaa sabaa arsi makiyyaan boona rakkina maal qaba. Duraa ittiin boontaa abooni boontuu tiyya kanaaf si jaaladha hidda dhiiga tiyyaa ujuboo ganamaa hakaakoo habaa'oo hortee habaabilee kabattoo daayyoo nu fiixaa isaanii dhiiga dhiigodhaqa siikko mandamartuu homaan qabnu xaqaa. Oromoon gootumaa goota hunda caalee gootummaa Oromoo eenyutu madaalee xiyyaara harcaasee gaafa lolu baalee. Biyyi tiyya Oromiyaa gostitoo arsii kolooba diida'a warra leenjisoo diigati womaa dhoksaan qabnu diinnu nu jalaa fiigati akkasitti hubadha maqaan koo ka dhugaa isuma argitan Raabiyaa Haji Muhammadi wabillaahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.